Artistii keenya jaalatamaan Artistii Galaanaa Gaaromsaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebisan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi kan baay'eellee nama gammachiistu isinii qabadhee dhufeera waan ta'eef amma dhuma qophii keenyaatti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa taatan immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun akkasumas illee yoo viidiyoo kana sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gottanii artistii keenya kanallee fayyaduu danda'a waan ta'eef kanaafuu sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godha. Artistii keenya kana cina dhaabadhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Galaanaa Gaaromsaa uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu fi daran illee beekamaa kan ta'edha. Egaa artistiin keenya kun gama aartii afaan Oromoo guddisuudhaan gahee guddaallee taphateera. Kanattis taphachaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun egaa amma dhiyeenya darbe kana sirba bareedaa yuutuub chaanaalii mataa isaatii banate. Yuutuub chaanaaliin isaa hordoftoota gara 200,000 yookaan 300,000 kan siqu ol qaba. Egaa artistiin keenya kun wallee kan biraa achirratti gadhiisee ture jechuudha. Akkasumas illee albama isaa lammaffaa illee achirratti illee gadhiisee ture jechuudha. Sirba isaa immoo itti aansee barana kan jedhu duraanuu kan jedhu achirratti gadhiisee ture jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin jaallatamaa kun uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduullee horateera jechuudha. Akkasumas illee sirba isaa duraanuu jedhu irrattis viyuu miliyoona 15 ol argachuu danda'eera jechuudha. Artistiin keenya kun akkuma beekamu dhiyeenya kana immoo wallee utuu hin baasin tureera jechuudha. Amma dhiyeenya kana wallee haaraa baay'ee kan namatti toluu fi baay'eellee kan nama hawwatuun dhufaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun mata dureen wallee sanaa Oromummaa kan jedhuu fi baay'eellee kan nama gammachiisu aadaa uummata Oromoodhaan kan guutee jirudha jechuudha. Akkasumas walaloo fi yeedaloon isaallee baay'ee kan namatti toluu fi haalli viidiyoon isaa irratti hojjetame baay'ee kan ija namaatti illee bareedudha jechuudha. Artistiin keenya kun kan qabatee dhufaa jiru. Egaa daawwattoota keenya akkamitti simatti ture artistii keenya jaalatamaa kana warroonni akka hawwiidhaan eegaa jirtan mul'istanii fi koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya yoom dhufaa fi eessatti dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya jaalatamaan kun kan irratti dhufu yuutuub chaanaalii mataa isaa irratti dhufa jechuudha. Hordoftoota gara 300,000 kan siqu qaba. Egaan akkuma beekamu yoom dhufa kan jettaniif immoo guyyaa muraasa ta'a jechuudha. Yoo baay'ate torbee tokko booddee dhufa jechuudha. Qaammee keessa yookaan ayyaana waggaa jala dhufuu danda'a jedhamaa jira jechuudha. Akka inni dubbatetti fuula feesbuukii isaa irratti akka inni dubbatetti akkas jedhamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya egaan viidiyoo kana guutuu keessatti waa'ee artistii keenya jaalatamaa kanaa hunda isaayyuu dhageessaniitu. Kanaafuu amma dhumaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha artistii keenyaan immoo dafii kottu jecha viidiyoon har'a qabanne kana ture. Amma dhumaatti waan nu daawwattaniif gara keenya nagaatti.